kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasaawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeeraa keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati gara qophiilee keenyaatti seena. Shaakala Itoophiyaa xiqqeessu ijoollee keenya hin dhaalchifnu. Itoophiyaan biyya sabaaf sablammoota hedduu biyya hordoftoota amantiilee adda addaati ka jedhan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mootummaan isaanii hundinuu waliigalteen akka jiraatu ka hojjetu ta'uu ibsan. Naannoo uummattoota kibbaa godina Kafaa magaalaa Boongaatti argamuudhaan jiraattota waliin illee marii geggeessaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy ittaanaa isaanii obbo Dammaqa Makonniniif ministeera ittisaa Lammaa Magarsaa akkasumas giifti duree Itoophiyaa Zinnaash Taayyaachoo waliin ta'uun gamasitti imalan. Godinaalee Kafaa adda addaarraa dhufanii istaadiyeemii Boongaa keessatti kan walitti qabaman simannaa ho'aa Dr. Abiyyiif ka godhan yoo ta'u muummichi ministeerichaa haasaa dhageessisaniin በአንዲት ኢትዮጵያ ጥላ ስር እንደ ወንድማማች የሚተያዩ የሚከባበሩ gaaddisa Itoophiyaa tokkittii jalatti akka obbolootaatti kanneen wal ilaalan kanneen wal kabajan inni tokko aadaa isa kaanii utuu hin hanqisiin jaalalaan inni tokko isa kaanirraa baratee wal wajjiin Itoophiyaa guddittii ijaaruu malee shaakala Itoophiyaa xiqqeessuu ijoollee keenya kan hin dhaalchifne ta'uu irra deebi'een isiniif mirkaneessa. Akkaataan deemsa waggootii 40-50 darbanii Itoophiyaaf kan tole hin turre ka jedhan Dr. Abiy kanaaf waan haaraa shaakaluu qabnaa jedhan. Muummichi ministeeraaf jilli isaanii galma magaalaa Boongaa keessatti uummata waliin marii geggeessanii gaaffii ka'eefis deebii kennuu isaanii Iskindir Fireew gabaaseera. Paartiin haqa hawaasummaa lammiiwwan Itoophiyaa yookaan Izeemaan sagantaa isaa beeksifachuudhaaf dilbata darbe magaalaa Maqalee keessatti marii uummataa deemsisee jira. Uummata biraa gaaffilee hedduun dhiyaatanii turan deebiinis kennamee jira jedha Mulgeetaas Bahaa Maqaleerraa jaallanni dhiyeessa. Dooyyaa marii kana haasawaan kan banan itti aanaa hoogganaa Izeemaa obbo Andu'aalem Arraagee deeggarsa bulchiisa naannoof uummanni Maqalee walga'iin kun akka milkaa'uuf godhan galateeffataniiru. በጨዋነት በኢትዮጵያዊነት ስሜት በፍቅር ነው የተቀበለን አንዳችን ግን ብቻ naamusaa fi lammummaa biyyattiin jaalalaan nu simatan gaarreeffannaan tokkoyyuu hin turre bulchiisis yoo ta'e gadhufne boodas humnootiin nageenyaa fi sabaa himaan simannaa nu godhanii jiru jedhan. Uummanni sodaa keessaa yoo ba'e yaada hedduu akka burqisiisu dubbatanii uummanni nama isa dhaggeeffatu dhabe kun waa'ee lammummaa Itoophiyaa seenaa inni dubbatu ni jira jedhan. Walga'iin kun arrabsoof qeeqni kan itti heddummaate ta'uu kan ibsan obbo Andu'aalem aanaalee 7 keessatti miseensota ofii gurmeessuu isaanii dubbatu. Izeemaan bulchiisa federaala irratti hirkate akkan hordofne ibsamee jira. Heerri biyyattis akka fooyya'uu qabu gabaa walabnis akka jiraatu qabsaa jedhamee jira. Hoogganaan Izeemaa gama raadiyoo isaatiin uummata Tigraay miidhanii ituu dhiifaman gaafatiin attamiin Maqalee dhuftan jechuudhaan jiraattonni gaafatanii jiru. Deebiin kennames sabaa himaanis ta'e namni dhuunfaa kamiyyuu sirnaa fi seeraan gaafatamuu qabaa ka jedhan obbo Andu'aalem filannoo gaggeessuufis qophiin dhaabbatootaaf barbaachisaa ta'uu fi filannoon gaggeeffamus kan dhugaa ta'uu qabaa jedhan. Paartii Izeemaa ijaaruuf karoora kan qaban mana hidhaa ituu jiranii ta'uu obbo Andu'aalem ibsaniiru. Kunis namoonni 11 guyyaa 12 hidhamanii yeroo turetti mari'annee ega hiikamne booda caalaatti irratti hojjechuu itti fufne malee dhaabni kun Dr. Abiy Ahmed waliin hidhata qabaa inni jedhu dhugaa akka hin ta'in dubbachuu isaanii Mulgeetaas Bahaa Maqaleerraa gabaasee jiru. Dhiyeenya kana mana hidhaa Ikalaawii gara muuzeemiitti jijjiirame keessatti barreeffamoota hidhamtootaan dur ededa mana hidhaatti barreeffaman jedhaman keessaa tokko anaaf isa na himate keessaa eenyutu yakkamaadha ka jedhu jalatti maqaan obboleessa isaa Gaaddisaa Hirphasaa jiraachuu miidiyaalee irraa kan dhaga'e ta'uu dubbata. Obboleessi isaa Kanaakoor Malkaa dubbise barsiisaa Kumalaa Hirphasaa waa'eensaa nama keessaa citus na keessaa cituu didee jedhu haati Gaaddisaa Aadde Jaalalii Diroommoo gaaffiif deebii Naakoor Malkaa isaan waliin geggeesseen jalqabna.
Mee ijoollummaa isaatiin nama akkamii ture Gaaddisaan? Amala qaba, amala gaarii, amala nama guddaa ta'e, amala gaarii ta'e, nama gaarii ta'e xinnaa guddaan otoo jaalatu otoo jaalannu sirri gaaraadha kan otoo jaalatu amala isaatii fi jireenya ummatti isaatii otoo jedhu tamaariin kanaan kun deemee waa'ee kanaaf rakkate malee. Barnoota isaatti nama akkamii ture ijoollummaa isaatti? Sirrii dhumatti otoo tamaarii otoo isaa akkasitti kufiin otoo tamaarii asitti tamaaree gudaritti tamaaree jimmatti tamaaree achi darbe. Haala irratti mudate akkamittiin dhageessan isin? Akka inni hidhame eenyurraa dhageessan? Haala kamiin dhageessamme? Akka inni hidhame ijoollum koonnatti. Dhaqxanii gaafachuudhaaf carraa argattaniittu? Isin bira nageessanii achumatti dhaqee ilaallee isaan faana deddeebinee ilaallee deebine. Yeroo dhaqxanii isa dubbistan maal isiniin jedhe yeroo san? Maal jedha qaama koo kana waan ani waa balleessee qeessaa ollaan itti ani waan balleessinee jedheetu kanuma haasofnee gadi. Jajjabaadhaatuma maan jedheetuma kanuma num jajjabeesseetuma biraana deebise malee. Haala ittiin lubbuun isaa darbe akkamitti dhageessamme? Rukutan jedhanii rukutaniituma kanarraa isumaan qabamee jedhan. Homtuus lazeeraan natti inni jedhanii na guggufatu. Sammuun na dhukkudee sammuun na darbee nama keessaa immoo hin cittuu na keessaa cituu diddeetuma immoo jiraadhee kun waan deeme isa kan eebbate malee. Abbaan isaa obbo Hirphataan haala kam keessa turanii? Waa'ee isaa maal jedhu turan? Waa'ee ilma isaanii Hirphataa? Waa'ee ilma isaanii otoo bo'anuu isaanii isatti fudhatanii tumkunee waggaa dhimboona darbee du'an ibdas yoomaa ta'e takkaa akka kana kaa'anii otoo hin jedhin. Yeroo ammaa kana eessa jiraattu? Haala kamiin jiraattu? Yeroo ammaa ijoolleen islaamaa inni tokko Dudar jira, inni tokko Jimma jira, inni tokko Kuneekuma Laannaa bira jira. Isaanumatu naan jira, isaanumatu harka irratti na fudhatee, isaanumatu hundumaa na dandeessisee jira. Dhaamsa isin dabarfachuudhaaf barbaaddan jira? Wanti hin dabarfadhu. Dhugaa malee lammata ilmoon koo lammiin koo lammata ani kana natti hin deebifne. Dhugaa malee nu dhugaa malee kun natti hin deebifne kana hin dabarfadha. Obboleessi hangafaa Gaaddisaa Hirphasaa barsiisaa Kumalaa Hirphasaa waa'ee obboleessa isaanii haala kanaan kan isaan yaadatan. Gaaddisaan ijoollummaa isaatii kaasee haala gaarii naamusa gaariidhaan guddate. Ijoollummaan isaatii kaasee barumsa isaa hordofee waan amalumaan guddate. Jalqaba sadarkaa tokkoffaati ijoollee waa'ee eenyummaa isaatii kan quuqamaa ture. Shamarraan kan ka'e 1993 yeroo dogoggoruu baadhee magaalaan Finfinnee gara Adaamaatti haa jijjiiramu yommuu jedhe sana mormii sanaatiin kan ka'e mana barumsaa irraa haareeffamee turan ijoollee gara 300 oliidha ijoolleen kan reeffamanii turan. Kanumarraan barumsa irraa waggaa tokko dhorkamanii mana barumsaatti deebisanii erga deebisanii jedhanii immoo tuma sanaan jiruu isaanis hin dhiisne ittuma fufaa ture waa tokko tokkotti adeemsaa ture gaawaan qoftummaa isaa malee waa'ee yakka biraa miti 1990 fakkaata. Yeroo sanas mormiin ka'ee baay'ee hordofaa turanii bara 1997 hidhame Maakalawitti. Osoo amiin durayyuu gaafa inni gamana barumsaatii hayyataman booda jedhamtana bara 1997 hin dhokannee waa hin jennee ijoollee biyya biraa biyya fagoo jiran walitti qabanii hoddaa miidhaaf namaa keessatti ijoollee fagoo jiran ijoollee gargaarsa hin qabne qarshii walitti buusanii gargaaraa turan maqaa dhimsaatiin iyyuu gargaarsa guddaa godhanii turan ijoollee hedduudha. Yoo sanaan jiru Maakalawii irraa immoo gara qaatitti dabartanii. Barataa waggaa meeqaatu yeroo hidhamu sanani? Barataa waggaa rafaa ture. Muummee barnoota maalii barata ture? Siviilii injinaringii barata ture fuula sanitti. Erga hidhamee booda dhattanii carraa dubbisuu argattanii turtanii isin? Dhaqnee dubbisne irraa natii kootiif dubbiseera Maakalawitti hidhatee gaafattee qaalittis hidhatee gaafattee yeroo dubbiseera. Yeroo dubbistan sana maal isiniin jedhu? Inni kan jedhu ani yakka biraa raawwadhee miti ani saba Oromootiif quuqamee kootiif namni na jibbee eenyummaa kootti immoo boonuudhaafis eenyummaa na jibbee kana malee akka tokko illee hin dalagne yeroo kanuma nutti malee waa biraa nutti hin. Haalli ittiin ba'uu danda'u tureera? Egaa haala jirus waa tokko hubatee ofiisaati yeroo Maakalawii jiru sana tarii hiikamuu danda'a jedha. Erga immoo qaalittiitti dabarsan akkanii kamnis akka jarris dandeettisne abdii kutatee qaqqaaban koo rakkoo hin qabu ani qabsoo kootiif yoo hubamiyyuu waa tokko yaaddainaa jajjabaadha. Qabsoo jiru immoo lammiin jiru itti fufuu qaba. Yoo nan jiraadhe bahee jiraachuu baadhee immoo darbe kaayyoon keessa jiru immoo innafee galmaan ga'uu qaba kan jedhu dubbachaa ture. Sanaan booda mee maaltu mudate? Wanti akka lubbuun isaa darbus godhe maali? Walola qabaatiin mobaayilii dhoksaadhaan galchiisuuf jedhanii mana dukkanaa keessatti hidhanii reebanii akka malee qaama isaa hubanii huccuu malee qullaa isaa simmintoo irratti hidhanii qorra akka rukutu saambaan isaa akka tuqamu godhanii uleedhaan qorraan hunda isaatiin hubamee
dhumarraa qoricha dhoowwatanii itti kenni du'uudhaa ka'ee dammi laafee booda mana yaalaa mana gaggeessanii kana booda too yaaliin argatiin. Xaxxanii dubbistaniittuuni osoo inni lubbuun jiru. Nafii kootiin dubbisnee obboleessa kooti jira taa'ee erga isaa turatee erga inni dadhabeen boodatti himanii innaan bakkira qonni dadhabeera guyyaa tokko booda inni du'een boqotan. Gaaddisaan osoo lubbuudhaan jiraate nama akkamiifaa ta'uu danda'ame? Gaaddisaan osoo lubbuudhaan jiraate nuti isnaan eenyumaafuu nama ta'u ture. Gaaddisaan maatii isaa qofa osoo hin ta'in nama akkamiifuu kan waan guddaa hojjetu ture. Fakkeenyaaf gadhiisaa nama gaaddisa eeyyuu bakka guddaa jira iddoo guddaa ta'eetu iddoo guddaa jiraateetu nama jiraachisaa ture. Gaaddisaan osoo bakka jalqabee sana galmaan gaate lammii hundaaf taa'ee fayyaadha. Nama hundaaf taa'ee fayyaadha. Waan guddaa hojjeta yaada. Tibbana manni hidhaa Maakalaawwii daawwattootaaf banaa ta'uudhaan wal qabatee barreeffama gaaddisaan barreessedha jedhamee miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti kan deemaa jiru. Anaa fi nama na hidhe keessaa yookaan nama na himate keessaa eenyu yakkamaanii kaneennaa kakasaashee maannawwan jalanyaa waan kana keenyan yookaan girgiddaa manaa kan mana hidhaa Maakalaawwii keessatti barreessee jedhameeti kan himamaa jiru. Waa'ee kanaa waan dhageessan qabdu carraatiin dhaqanii daawwattanoo qabdu Maakalaawwii erganni daawwattootaaf banaa ta'e booda. Maatiinis kophaa isaanii waan jiraniif isaan biran ture baadiyyaa keessaa odeeffannoo isaa bal'inaan argannee akkamiin argillee. Ergan argeen booda baay'inatti dhaga'ame toon dhagee dhaqee kan ilaala kan jedhu natti dhaga'ameera gara fuuldaatti qaraa jedhanii ilaala garuu kan inni barreessee kan innaa kakasaashee maamleen galeenyaa isa jedhu kana feesbuukidhaan argamte namni natti hin jirtu namni immoo odeeffannoo naa laata. Ergaan isin akka obboleessaatti dabarsuu barbaaddan jira? Ergaan an dabarsachuu barbaadu namni kamiyyuu Oromoon kamiyyuu faayidaadhaan dabarsinee wal kennuu dhiifnee tokko taanee harka wal qabannee akka bakka tokko geenyu. Cunqursaa bara hedduu bira darbinee seenaa darbe yaadannee tokko taanee waan guddaa irra akka hageenyu konga darbe akka nurra hin qaqqabne dabarsuun barbaada. Faayidaadhaaf dabarsinee wal kennuu wal geessisuu barbaachisaa miti kan jedhu dabarsuu barbaada. Obboleessa Gaaddisaa Hirphasaa, Barsiisaa Kumalaa Hirphasaa akkasuma harmeessaa aadde Jaalalii Diroo maqaa VOA'tiin guddiseen isin galateeffadha. Fayyaadhaa galatoomaa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Eertiraan waggoota 18 dura karaa seeraan alaa hiitee kan jirtu namoota siyaasaaf gaazexeessota 28 haalduree tokko malee hatattamaan akka gallakkiftuuf gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gaafatee jira. Amnesty International namoota siyaasaaf gaazexeessota kana hatattamaan akka gadhiisaman ka gaafate kibxata fulbaana 17 bara 2019 ibsa baaseen ture. Hidhamtoonni kun akka hiikamaniif waggoota dheeraaf gaafatamaa turus ibsi kun maaliif yeroo kana akka bahe gaafatamanii Odoote Akwaa innaa deebisan. Sababiinsaa fulbaanni 17 yaadannoo hidhamtoonni yaada sammuu 28 mootummaa Eertiraan itti hidhamaniiti. Namoonni kun bakka nama waliin arginetti hidhaman hedduu isaanii eenyuu argeen beeku haalli fayyummaa isaanii ammam gaarii akka ta'e yookaan kaan lubbuun jiraachuu isaaniiyyuu waan beeknu hin qabnu. Kanaaf jaarmiyaan keenya haalli qabiinsa mirga dhala namaa Eertiraa keessaa maal akka ta'e ilaalchi akka itti kennamu gochuudhaaf duula miidiyaalee hawaasaa guyyoota 18f geggeessuuf karoorfatee jira. Mr. Odooteen akka jedhanitti namoonni hidhamanii jiran kana qofaa miti. Haalli qabiinsa mirga namaa hedduun kan waliigaltee mirga namaa addunyaaf ka gamtaa Afrikaa cabsan hedduutu raawwatamaa jedhan. Duula miidiyaalee hawaasaa geggeessan kanaan maal gochuuf akka yaadanillee ibsaniiru Odooteen. We will be publicizing the cases and the names of the individuals. Dhimmootaaf maqoota namootaa akkamiin akka qabaman uummataaf beeksisna.
mootummoota naannoo addunyaa kanneen mootummaa Eertiraa waliin hariiroo qabanitti beeksisna. Bakka bu'oota mootummaa Eertiraas namoonni kun maaliif akka hidhaman maaliif amma yoonaa qabamanii akka turan gaafanna. Mootummaan waa'ee namoota duuchaatti qabee hidhuu waa'ee olaantummaa seeraa kabachiisuu fi walumaa galatti waa'ee mirga namaa ka bu'uuraa eegsisuu ilaalchisee imaammata qabu jijjiiruudhaaf maal gochuu akka yaadu gaafanna. Eertiraan miseensa gumii mirga namaa gamtaa Afrikaaf miseensa jaarmiyaa tokkummaa mootummootaati. Maatiiwwan namoonni duraa hidhaman kun yeroo dheeraadhaaf tarkaanfii mootummaan Eertiraa fudhate kana ilaalchisee firoottan isaanii akka hiikamaniif iyyachaa turan garuu deebiin argatin jiru. Ibsi amnestiin amma baase kun bu'aa qaba jettanii yaadduu ka jedhuuf akkas jedhan Odooteen. We understand that the government in Asmara is incredibly... Mootummaan Asmaraa jiru dhiibbaa sadarkaa addunyaa dura akkaan dhaabachuu isaa ni hubanna. Eeyyee Eertiraan qaama jaarmiyaa sadarkaa addunyaati. Haalli naannoo sana jiru akkaan jijjiiramee jira jennee amanna. Jijjiiramni Itoophiyaa keessatti ta'e maaliif Eertiraa keessatti waa akka hin jijjiirretti dhiyeenyaan akka qorannu godhee jira. Namoota lammiiwwan Eertiraa Ameerikaaf Jarmanii achitti hidhaman ilaalchisee gaaffii hedduun ka'uu jalqabeera jedhee yaada. Namoonni gammaa hidhaa jiran kanneen akka Asteer Fissaatsiyoon, Asteer Yohaannisii fi Phexros Salomoon kanneen keessaa tokko. Kanaaf mootummaan Eertiraa maaliif namoota akka hidhu ilaalchisee gaaffii ciccimoo ka'aniif deebii akka kennu dhiibbaa gochuutti fufna. Namoonni kun hanga yoonaa eessa akka jiran yookaan lubbuun jiraachuu isaanii ilaalchisee amnestiin odeeffannoo qaba yoo ta'e Odooteen gaafatamanii lubbuun jiru jennee abdanna jedhan. Namoonni firoottan isaanii hidhaa keessatti du'an yoo ta'e quba qabaachuu dhabuun waan hedduu nama jeequ waan ta'eef namoota hidhuuf sababaa gahaa qaba taanaan mootummaan kun waan dhoksuuf hin qabu. Kanaaf qaamotii sadarkaa addunyaaf banaa ta'uudhaan namoonni kun ni hiikamu. Duulli miidiyaa hawaasaa geggeessamu kunis jijjiirama ni argamsiisa jennee abdannaa jedhan. Mootummaan Eertiraa namoota hidhe kana kaan isaanii irratti himannaa kan akka biyya ganiinsaa irratti dhiyeessee jira. Namoonni to'annaa jala jiran abukaatoo waan hin argataniif yookaan yakka laalchaaf waan hin dhiyaataniif mootummaan Eertiraa namoota yaada sammuu isaaniif yookaan ilaalcha siyaasaa qabaniif hidhaman hiikee mirga bu'uuraaf yaada ofii walaba ta'anii ibsachuuf walga'uu akka kabaju gaafanna jechuudhaan amnestii intarnaashinaalitti ittaanaa daayirektarri quunnamtii mootummaa Mr. Odootee Akwee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waxabajjii darbe barnoota sadarkaa lammaffaa kan xumure Tolee Fiqaaduu Aagaa foormulaa herrega haaraa afaan Ingiliffaatiin How to find value of trigonometric functions jedhamu kalaqee jira. Waan haaraa barataa Toleen uume kana kan gulaalan Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaatti barsiisaa kutaa maatimaatiksii yookaan herregaa akkasumas immoo gargaaraa diinii kutaa qorannaaf ceesisa teeknooloojii kan ta'an Dr. Laggasa Lammeechaa jaallanneen dubbistee jirti. Barataan kun waan trigonometirikii sistemaatikaalii solvee akka godhu hojjetee ture. Hojjaan inni hojjetes kan gulaale sana baay'ee gaarii waan bareedaa hojjetu. Umurii isaatitti yoon akkana jedhu ol fagoo baay'ee gadi odoon ta'in akka hiriyaa akka ijoollee ammaa kanatti waan inni hojjetu sun baay'ee gaariidha. Waan hojjetan sunis immoo du'aala artiikiliitiin hojjetame waan pablishii ta'u waan san maalirraan akka ga'e hin beeku malee. Inni akka jedhutti kaalkuleetarii gargaaramuun qormaata irratti waan hin eeyyamamneefini sana yaadee jedha. Sana waan bakka bu'u isinitti fakkaataa yaadisa? Dhuguma baay'een kun namni sammuudhaan qabachuu waan danda'u waan barataa nama dhuguma qormaata irratti namni kamiyyuu kaalkuleetara fudhattee seentee akka qoramtu hin eeyyamamu. Garuu foormulaa waan inni hojjete suni qormaata irratti haala salphaadhaan itti fayyadamanii jechuun hin danda'ama. Kun immoo gumaata gaariidha. Maaliif waan tokko gizee hunda sammuudhaan yaaddattee ofii keetii of jette tokkoffaa namni herreega hojjetu konfidensii qabaata. Karaa saniif gumaata gaarii gumaacha mijaarsu. Kutaa 11 fixeeni kana yaadee jedhee barataa Toleen baranammoo kutaa 12 fixeera. Akka bilchina yaada sammuu barattootaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti akka inni ammatti jiru akkamitti ilaaltu? Dhugaa dubbachuuf taanaan gurbaan kun sammuu bareedaa qaba. Bara ammaa kana nama herreega jaalatu hin jiru. Garuu gurbaan sun umurii kanarratti waan kana hojjechuun barataa dinqisiifatamu dhugaa dubbachuuf taanaan. Dinqisiifachuu qofa odoo hin ta'in immoo jajjabeessanii booda bakka bu'aa jenereeshinii dhufu nama bakka bu'u abdii namni irraa qabnu keessaa nama gaariidhaan gurbaa kana jaa'ina agarree waan inni barreesse bichaan arganii. Barreeffama isa irraa kufee yoo ilaalu barataan kun barataa baay'ee cimaa ta'uusaa gara fuulduraatti immoo nama saayintistii ta'u
abdii irraa nama qabnu dheetanii nan yaadaan. Akka inni saganteeffateetti yuunivarsiitii isin barsiistan keessa barachuu karoora isaa ammaati. Isa kana attamitti ilaaltu? Aannan barsuutti nammee jedha Oromoonni. Barataan kun as dhufe jennaan nuufillee bu'aa guddaa buusaa gara fuulduraatti dhaloota dhufuuf nama bakka bu'u keessaa kun nama tokko. Lammaffaa immoo barataan kun dhuguma taanaan oddoo barsiisan gaariin bira jiraate wanni inni hojjetame sun wanna pablishii ta'u yookaan wanna maxxansanii joornaalee xixiqqaa irratti wanna maxxanfamu maaliif akka maxxansuu danda'u nama gorsuu dhabee ta'u wanni dipaartimeentiidhaan marii adda addaa ta'inaan gulaalee fi deebiseeti waan jajjabeessinu salphaadhumatti jaalanne. Gulaalanii baasuun tarii maallaqaa gaafata yoo ta'e hin beeku attamittidha nam tokko waa maxxanfachuu kan danda'u waan akka saaraa argate. Waan amma waggaa gumaata waan akkanii isaatitti bira gumaata godhan kun namni qarshii nama kaffalchiisu hin jiru joornaaluma irratti eeganitti of galchuu waggaa galchan namni biraattis immoo waan kana hin gulaala garuu seera artikiliitiin barraa'uu qaba seera qaba akkamaan barreessan waggaa barreessas haala isaa eeganii barreessuu erga barreeffame booda sabmiitii ta'a. Yeroo san booda waan kun kaffaltii tokko malee maxxanfamee fi bahuu fi danda'a jechaadha. Adaamaa yuunivarsiitiin barattoonni waggaa waan tokko hojjetan jajjabeessina. Isa bichaan ijoolleen kanaan dura dhufanii jiru. Laalleetumaaf waan isaan karaa qabsiifnee fi akka isaan hamilee horatan akka isaan jaalala horatan jajjabeessina. Motiveeshinaal leetar jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Dhugaan jiru gurbaan gumaata godhe saayinsiidha. Isaan herreen saayinsiidha. Saayinsii kanarratti gurbaan kun gumaata guddaa hojjete gumaata isaa kana hin jajjabeessina. Garuu akka pablishii godhatu afaaninis anis parsenaalitti himeetan ture. Dipaartimenteddiinis akka barreessuuf dipaartimentitti himeetan ture. Dooktar Laggasa Lammeechaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Isinis baay'ee galatoomaa carranne waan carraa nuu kennitanii nu dubbistaniif. Gama biraatiin kan toleen keessatti barate manni barnootaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa Adaamaa barattoota Oromiyaa mararraa ulaagaa kaa'ateen kafilatee barsiisaa jiru ta'uu daayirektarri mana barnootichaa Dooktar Hirphaa Caalaa jaallanneef ibsanii jiru. Odaan piroojeektii adda addaa hojjetaa fakkeenyaaf fayyaa irratti hojjetaa kunuunsa naannoo irratti hojjetaa namoota of dandeessisuu irratti hojjetaa akkasuma barnoota irratti hojjetaa. Guddina biyya tokkootiif barnootni gahee inni qabatu maaliinuu bakka bu'u waan ta'eef ijoollee Oromiyaa irraa walitti guuranii otoo barsiisne kan jedhu yaadna irraa ka'eeti 2006 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundaa jechuudha. Naannoo waggaa 6ffaa isaati amma. Barattoota attamitti filtu? Barattoota mara Oromiyaa innaa fudhannu garuu filannoo qabxii 3 gurguddoo of keessaa qabuutiin ilaallaa. Tokkoffaa barnoota kutaa 7 kutaa 8 baratan averejii isaa ilaallaa. Lammaffaan kutaa 8tti qormaata naannoo sana irratti ijoollee qabxii isaanii ilaallaa. Sadaffaan immoo nuti mataan keenya Odaan ekspertoota gurguddoodhaan qormaata sadarkaa sanaaf madaalu hin baasna. Ijoolleen qormaata sana dabarte ida'amni sadan sanaa walitti dhufee cuunfaansaa ijoollee fooyyeessa qabdu fudhanne jechuudha. Achi keessatti wanti dabalataan ilaallu jira. Tokko dubartootaaf yookaan shamarraniif qabxiin ilaalamu jira. Akkasumas immoo horsiisee bultootaa fi akkasuma Oromiyaa bakka buuna waan ta'eef haala sanaatiin qabxiin ilaalamu jira. Haala kanaatiin barattoota keenya fudhanna. Manni barumsaa keessanii kan sadarkaa lammaffaadha moo? Kutaa 9 qofatti fudhannaa 12 inni guddisna malee sadarkaa biraa irratti fudhannu sadarkaa lammataati walumaa gala. Giddu galeessaan waggaatti meeqa fudhattu? Giddu galeessaan waggaatti 160 hanga 200 fudhanna. Keessatti wanta barbaachisu hunda kan guutuuf waldaadha. Nyaata isaanii, dhugaatii isaanii, bakka ciisichaa, uffannaa halkanii, birdilibsii, ansoolaa, tiraasii, qulqullinaaf waan barbaachisu dhiiraafis dubaraaf kan akka saamunaa waan akkasii kana faana wal qabate boordiin jira achuma galuu waa'ee kitaabaa hin cinqamanii waa'ee riferensii yookaan bakka mana dubbisaa waa'ee intarneetii waa'ee ICT waan hundayyuu achuma dallaa keessatti isaanii mijaayetu tajaajila ilma namaatiif barbaachisu hunda achumatti waldaan misooma Oromiyaa haala mijeesseefitti ijoolleen kun haala kanaan gaggeeffamu jechuudha. Oromiyaa keessa iddoo meeqa jira manni barumsaa akkasii? Dura Adaamaa fi Gudariirraa qabna. Kan Gudarii sun sababa adda addaatiin dhaabbachuu danda'eera. Ammaaf Adaamarratti qabnaa isa lammataa garuu Bishooftuuratti saaquudhaaf qophiisaarra jirra amma. Tole Dooktar Hirphaasaa ijoolleen qabxii isaanii ilaaltanii fudhattan kuni dhumarratti mana barumsaa kanneen biroo Adaamaa keessas haa ta'u iddoo biraa jiran wajjin wal cina qabdan yoo ilaaltan maal fakkaata? Gaaffiin qabu baay'ee kan sidibu akkuma biyyaattuu qabxiin gaariin kan galmaa'u naannoo mana barumsaa keenyaati. Maaliif ijoolleen kun kaayyoon itti kennamus dhufanii kan ilaalanis kan deeggaranis saba Oromoo maradha. Qotee bulaan xaafiin itti baataa qamadiin itti baataa waan barbaachisu hunda nuu fidaa. Hayyoonni keenyas abbaan qabeenyaa illee namni hundatu nu deeggara waan ta'eef
haala sanaatiin ijoolleen keenya irraa immoo wanti eegnu karaa amalaas haa ta'u karaa qabxiisaan waan gaarii fi nama boonsudha jechuu danda'ama. Barattoota kana keessaa kan kennaa addaa qaban kan waan addaa hojjetan jiru. Sirriidha, ijoolleen marti kan hojjetan jiru keessatti yuunivarsiitii Amboo fi yuunivarsiitii Adaamaa saayinsii fi teknooloojii irratti dandeettii herreegaa faana wal qabatanii kalaqa kan hojjetan jiru. Kana yuunivarsiitonni sartifikeettii bayeessa kan ijoolleen kun cufu sadarkaa isaaniitti waan gaarii hojjetan xalayaan deeggaranii nuu kennaa jiru. Kanaaf ijoolleen jiru jechuu danda'ama sirriitti. Qormaata kutaa 12 mee waa'ee isaa natti himaa? Ijoolleen keenya sadarkaa sadaffaa qoramanii addattuu gaafachaanu sana ijoolleen baay'een qoramanii turan ijoollee 103 waggaa 2010 kan qorame. Ijoollee kana keessa akka biyyaatti riikardiin haaraan nu harkatti galmaa'ee barataa Caalaa Adaana kan jedhamu amma Dawud Kooriyaa barataa jira. 700 keessaa 649 kan fide. Akkasumas riikardii lammatas mana barumsa keenya harka jira. Barataa Raajii Ashannaafi kan jedhamu. Innis amma saayinsii fi teknooloojii yuunivarsiitii Adaamaatti barataa jira. Qabxii olaanaa fi ammumallee ijoolleen keenya qabxiin isaan yuunivarsiitii galmeessan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan nama boonsu. Akka fakkeenyaatti ammatoo Raajii fudhannee barnoota hundaan A fiduu qofatu hin taatiin A pilaasii fidee waan haaraa achitti yuunivarsiitii galmeessaa jira. Kanaaf ijoolleen keenya marti isaaniiyyuu dipaartimentii gaarii boru Oromiyaa gargaaruu danda'an barachaa jiru jedhee fudhadhaa. Kana fakkaata qabxiin keenya inni baranas taanaan baay'ee gaariidha. Dandeettiin shamarranii hoo? Kun dhiiraaf dubara inni iddoo keenyatti wanti qoodamu hin jiru. Dandeettiin shamarraniis kan dhiiraa fi gadi miti. Fakkeenyaaf amma bara kana keessa qabxii olaanaa kan galmeessan dubaroota. Dhiira caalaniyyuu. Kanaaf dubaroonni keenyas dandeettiin isaaniis dhiirayyuu caalaa jiran. Kutaa keessatti sadarkaan isaan qaban baay'een isaanii dhiira yoo caalan malee dhiiraa gadi miti. Kanaaf dhiiraaf dubara inni kan isaan qoodaman jiru jechuu danda'ama. Qabxiin kutaa 10 kabaranaa ba'eera jedhu manni barumsaa keessan ijoollee meeqa teessisee kan darban meeqa? Mana barumsa keenyatti barattoota 189 kan waliigala qormaataaf dhiyaatanii kana keessa barataan 167 qabxii 4 fide. 167 kana keessa barataan 77 immoo barnoota hundaanuu A fide barnoota kurnanuunu. Barataan baay'een isaanii 77 ta'u barnoota kurnaniinu A fidanii walumaa galatti barattoonni 167 immoo akka foorii jedhamu sanatti lakkaa'ama waan ta'eef kana kan dhufe barattoota muraasadha kan foorii gadi fide. Meeqa ta'u? Barataan 13. 3.85 fide. Barataan 6 immoo 3.71 fide jechuudha. Qabxiin inni dhuma 3.41 tokkodha. Nama tokkitti qofa kana galmee. Isaa ol kan jiru nama lamadha. 3.57 kana idaamaa kana too idaatanii 189 dhufa. 3 yuu kan fide hin qabnu nuti. Kutaan 12 oo? Kan 12 dhuguma dubbachuudhaaf barana qabxiin akka biyyaatti baay'ee dhufne garuu kan keenya nama 3dha kan 600 keessa galee. Amma immoo samoona kana odeeffannoo qabdu jedhee kan yaada 400tti gaddeebisanii jiru. 400tti gaddeebisanii booddee akkuma biyyaatti qabxiin guddaa tokko kan galmaa'e nu biratti 400 irraa 300 kan galmaa'e nu biratti. Kanaaf barattoonni naannoo keenyaa kan 12 qabxiin yuunivarsiitii galchan nutti himanii jiru. Qabxii cimaadhaan hundi isaanii dipaartimentii gaarii filachisuun darbanii jiru. Yaaddi isin hafee jira Dr. Hirphaas? Oromiyaa badhaatuu, Itoophiyaa badhaatuu uumuu keessatti ijoolleen achi baatu sammuu guddaa qabu waan guddaa hojjetaa jiru waan ta'eef ammas deeggarsi uummata keenyaa biyya keessaa biyya alaa abbaan qabeenyotaa qaamni nuti ilaallatu hundi mana barumsa kan akka deeggaru ergaa koo dabarsuu barbaada. Bakkuma jiruttis immoo mana barnoota jedhame barumsi eessattuu baay'ee barbaachisaa waan ta'eef qaamni hundi bakkuma jiruttis mana barnoota jiran hundallee deeggarri biyya keenyaan guddisnaa barnoota hin cimsina yaada waan ta'eef deeggarri barnootaaf godhamu bakkuma jirutti haa cimu jechuun barbaada. Dooktar Hirphaasaa Caalaa deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Baay'ee galatoomaa. raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti saatalaayitii naayil saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula. This program has come to you from the Voice of America, Washington.